waan ajaa'ibaati. Hin darbin irraa waa baratta. Mudannoo ajaa'ibaati. Keessattuu shamarran bultii ijaarrattanii biyya Arabaa deemtan mee haala ittiin isin qabeenya keessan qisaasessitan dhaggeeffadhaa. Ergaa obboleettiin keessan isin ergite isiniif dubbisa hanga xumuraatti. Sheer gochuudhaan namoota baay'ee biraan gahaa. Maal jedha? Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Nagaya, ani nagaya kooti. Gorsa barnoota nama akka kootii mana madaamii keessatti rakkachaa jiraniif dadhabbii isaanii qisaasaa jiraniif barnoota ni ta'a jedheetii yaada. Inshaa Allah jettee kaafte. Paartii tokkoffaadha. Ani Saudi Arabiyaa yeroo lammaffaaf hin deebi'e. Anis akkuma nama tokkootti guddadhee barumsa koo xumuree gaafa gaa'ilaaf ga'u bultii ijaaradhe. Akkasumaan osoo jiruu anii fi abbaan manaa koo qabeenya hin qabnu. Akkasumaan osoo wajjiin jiraannu ilmoo durbaa tokko arganne. Achumaan ilmoo tana guddisuuf ulaagaa hedduu waan nu barbaachisuuf nuti waa tokko hin qabnu. Harmi koo aanan bahuu dide. Haadha isaa horii aananii qabu. Ilmoo koo isaanii kennuuf murteesse. Akkasumaan kenneefi osoo akkasiin jirru maatii koo mari'achiisee biyya Arabaa deema na gargaaraa jedheen. Akkasumaan na gargaaranii haadhii fi abbaan koo abbaa manaa kootis hayyamsiisee deeme Saudi Arabiyaa. Alhamdulillah iddoonis naaf ta'e ni dalagadhe. Raatimni yeroo sanaa riyaala 700 ture. Akkasumaan dalagaa ture. Waggaa 5 Saudii ture. Garuu karoorri koo akka gaafa biyyaa deemee miti. Na harkaa wal dhahe. Akkasumaan osoo jiru maatii kootiifis ni dawwala. Abbaa manaa kootiifis ni dawwala. Osoo akkasumaan jirru baatii 3 xumuree gaafa birrii naa kennamu maatii kootii birrii nurratti ergii naan jedhu. Abbaa manaa koo narratti ergii jedha. Garuu birrii kana maatii kootiitti deemee birrii kana erguuf yaaddoo hamaa keessa gale. Gaafan maatii kootii erge abbaa manaa koos narratti ergii jedha. Achumaan birrii yeroo sanaa damooza baatii 3 yoo guddate birrii Itoophiyaa 9,000. Kanaafuu maatii kootii yoo erge abbaa manaa kootii hin kennan jedhee waan godhu dhabe. Ofii kootii taa'ee murteesse. Abbaa manaa kootii irratti erge. Isaan maatii kootii birrii isaanii deebisii fi atis dalagaa uumadhu jedheenii itti erge. Akkasumatti maatii kootiifis kennee osoo akkasiin jirru maatii koo abbaa manaa kootii wal dhabuu eegalan. Horii keenya baafnee maaliif birrii sirratti ergamaa jedhuun ilaajiin isa deebi'uun mataan hadoochaa turan. Yeroo ani maatii kootii ergu abbaa manaa koo abbaa koo si haa heerumsiifattu achi galii naan jedha. Abbaan koo harmee kootiin horii kiyyasituu narraa fuudhee orma kenne naa fuudhii jedhee wal lolan. Ila hanga waggaa 5 dabareedhaan osoo ergu waggaa 5 xumure namni tokko dadhabdee ni gahaa gale naan jedhu hin jiru. Birrii ergi jechuu malee waggaa 5 koo xumuree gara biyyaatti gale. Gaafan galu birrii homa tokko hin qabu. Nama boolee dhufee na fuudhuu dhabe. Abbaa manaa koos birrii kootiin niitii biraa fuudhe. Maatii koos yeroo birrii jedhan malee qubana hin qaban. Ani gaafa galu birrii hin qabu. Riyaala Saudii 600 qaba. Abbaa manaa koos silkii cufatee booda waan ta'u dhabe. Fira abbaa manaa kootii dawwaladhee achii dhufanii na fuudhan. Osoo maatii koos akka ani galu fedha hin qaban. Abbaan manaa koo dubartii biraa fuudhee anis waan murteessu dhabee deemee maatii abbaa manaa kiyyaa bira gale. Birrii ani ji'aan ergu isaan hunda irraa dhaabbatte. Abbaa manaa koo duraanii birrii kootii waliin fuudhes wal hiikan. Mucaa kootis na baqatti. Maatii kootillee nan dubbisan. Ani waan hunda dhabee ilmoo koos dhabee
ilmoon koo na wallaaltee abbaa manaa koo dhabee maatii koo dhabee birrii biyya ormaa akkas nu goote. Mucattii koo waggaa 14 na baqatti na wallaaltee osoo hin taane ani isii waan hin guddisiniif waan mi'aa haadhaa hin argineef sababii birrii kanaaf obboleeyyan koo hunda walii galuu dhabe. Gaafa maatii koo birrii gaafadhu yoom nu kaa'i jettee nutti ergitee naan jedhu gaafa abbaa manaa koo qarshii koo naa kenni jedhuun warra kee gaafadhu naan jedha. Waan hin godhu hin jiru murtoo ofii murteesse abbaa manaa koo wajjin jiraachuu eegale. Ammas deebi'ee biyya ormaa jira. Mudannoo yeroo lammaffaa isa duraa irra fooyya'aa qaba. Itti fufa paartii itti aanu keessattuu shamarran biyya arabaatiif. Egaa keessattuu shamarran biyya arabaa jirtanii rakkoolee akkanaa hedduudha. Obboleettii koo rakkoon kan kee kun dhugaadha. Maatiin tokko tokko jireenya gaafa bultii ilmi isaanii ijaaratu keessa galuun dogongora guddaadha. Jalqaba rakkoodhaan abbaa manaa keetitti erga makamtee booda ilma wajjin argattanii jirtan. Garuu jireenya isaa fooyyeffachuudhaaf jecha mala baafattee gara biyya arabaatti erga humna hin qabaanne maatiin kee humna qaban isaanii na qarqara jetteeni si baasan. Garuu iyyuu erga si baasanii boodas maallaqa isaanii erga deebistee fi booda isaan silaa bultii kee keessa galuu hin qaban. Sababni isaas abbaa manaa keetti seeraan si kennanii erga si gurguranii ilma wajjin argattee jirta. Sababa rakkinaatiif maatiin kee si oofe malee jireenya isaanii akka fooyyessituufi miti akka jireenya kan keetiif abbaa manaa keetiif ilmoo kan kee sana jijjiirtuufi. Kanaaf rakkoo maatiin yeroo baay'ee waan akkanaa irraa baradhaa. Bultii shamarran gaafa namaaf kennitan deemtanii bultii sana keessa hin galinaa. Kuni fafa guddaadha. Bultii ilmoo teessanillee diidan jireenya isaanii diiguun gaarii miti sababii ta'eef. Kanaaf obboleettii koo paartii itti aanu sababii jiruuf ammaaf hanguma kana siin jedha. Dogongorri maatii kee bira ni jira. Sababbii inni fuudheef yookaan dogongora jechuu dandeessa. Sababa maatiin kan kee yookaan waan kana hojjetaniif sana gochuu ni danda'a. Kanaaf dogongora waan ajaa'ibaati. Hin darbin irraa waa baratta. Mudannoo ajaa'ibaati. Keessattuu shamarran bultii ijaarrattanii biyya arabaa deemtan mee haala ittiin isin qabeenya keessan qisaasessitan dhaggeeffadhaa. Ergaa obboleettiin keessan isin ergite isiniif dubbisa hanga xumuraatti sheer gochuudhaan namoota baay'ee biraan gahaa. Maal jedha? Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Nagaya ani nagaya kooti. Gorsa barnoota nama akka kootii mana madaamii keessatti rakkachaa jiraniif dadhabbii isaanii qisaasaa jiraniif barnoota ni ta'a jedheetii yaada. Inshaa Allah jettee kaafte. Paartii tokkoffaadha. Ani Saudi Arabiyaa yeroo lammaffaaf hin deebi'e. Anis akkuma nama tokkootti guddadhee barumsa koo xumuree gaafa gaa'ilaaf ga'u bultii ijaaradhe. Akkasumaan osoo jiruu anii fi abbaan manaa koo qabeenya hin qabnu. Akkasumaan osoo wajjin jiraannu ilmoo durbaa tokko arganne. Achumaan ilmoo tana guddisuuf ulaagaa hedduu waan nu barbaachisuuf nuti waa tokko hin qabnu. Harmi koo aanan bahuu dide. Haadha isaa horii aananii qabu. Ilmoo koo isaanii kennuuf murteesse. Akkasumaan kenneefi osoo akkasiin jirru maatii koo mari'achiisee biyya arabaa deema na gargaaraa jedheen. Akkasumaan na gargaaranii haadhii fi abbaan koo abbaa manaa kootis hayyamsiisee deeme Saudi Arabiyaa. Alhamdulillah iddoonis naaf ta'e ni dalagadhe. Raatimni yeroo sanaa riyaala 700 ture. Akkasumaan dalagaa ture. Waggaa 5 Saudii ture. Garuu karoorri koo akka gaafa biyyaa deemee miti. Na harkaa wal dhahe. Akkasumaan osoo jiru maatii kootiifis ni dawwala. Abbaa manaa kootiifis ni dawwala. Osoo akkasumaan jirru baatii 3 xumuree gaafa birrii naa kennamu maatii kootii birrii nurratti ergii naan jedhu. Abbaa manaa koo narratti ergii jedha. Garuu birrii kana maatii kootiitti deemee birrii kana erguuf yaaddoo
hamaa keessa gale. Gaafan maatii kootii erge abbaa manaa koos narratti ergii jedha. Achumaan birrii yeroo sanaa damooza baatii 3 yoo guddate birrii Itoophiyaa 9,000. Kanaafuu maatii kootii yoo erge abbaa manaa kootii hin kennan jedhee waan godhu dhabe. Ofii kootii taa'ee murteesse. Abbaa manaa kootii irratti erge. Isaan maatii kootii birrii isaanii deebisii fi atis dalagaa uumadhu jedheenii itti erge. Akkasumatti maatii kootiifis kennee osoo akkasiin jirru maatii koo abbaa manaa kootii wal dhabuu eegalan. Horii keenya baafnee maaliif birrii sirratti ergamaa jedhuun ilaajiin isa deebi'uun mataan hadoochaa turan. Yeroo ani maatii kootii ergu abbaa manaa koo abbaa koo si haa heerumsiifattu achi galii naan jedha. Abbaan koo harmee kootiin horii kiyyasituu narraa fuudhee orma kenne naa fuudhii jedhee wal lolan. Ila hanga waggaa 5 dabareedhaan osoo ergu waggaa 5 xumure. Namni tokko dadhabdeeni gahaa gale naan jedhu hin jiru. Birrii ergi jechuu malee waggaa 5 koo xumuree gara biyyaatti gale. Gaafan galu birrii homa tokko hin qabu. Nama boolee dhufee na fuudhuu dhabe. Abbaa manaa koos birrii kootiin niitii biraa fuudhe. Maatii koos yeroo birrii jedhan malee qubana hin qaban. Ani gaafa galu birrii hin qabu. Riyaala Saa'udii 600 qaba. Abbaa manaa koos silkii cufatee booda waan ta'u dhabe. Fira abbaa manaa kootii dawwaladhee achii dhufanii na fuudhan. Osoo maatii koos akka ani galu fedha hin qaban. Abbaan manaa koo dubartii biraa fuudhee anis waan murteessu dhabee deemee maatii abbaa manaa kiyyaa bira gale. Birrii ani ji'aan ergu isaan hunda irraa dhaabbatte. Abbaa manaa koo duraanii birrii kootii waliin fuudhes wal hiikan. Mucaa kootis na baqatti. Maatii kootillee nan dubbisan. Ani waan hunda dhabee ilmoo koos dhabee ilmoon koo na wallaaltee abbaa manaa koo dhabee maatii koo dhabee birrii biyya ormaa akkas nu goote. Mucattii koo waggaa 14 na baqatti. Na wallaaltee osoo hin taane ani isii waan hin guddisiniif waan mi'aa haadhaa hin argineef sababii birrii kanaaf obboleeyyan koo hunda walii galuu dhabe. Gaafa maatii koo birrii gaafadhu yoom nu kaa'i jettee nutti ergitee naan jedhu. Gaafa abbaa manaa koo qarshii koo naa kenni jedhuun warra kee gaafadhu naan jedha. Waan hin godhu hin jiru. Murtoo ofii murteesse abbaa manaa koo wajjin jiraachuu eegale. Ammas deebi'ee biyya ormaa jira. Mudannoo yeroo lammaffaa isa duraa irra fooyya'aa qaba. Itti fufa paartii itti aanu keessattuu shamarran biyya arabaatiif. Egaa keessattuu shamarran biyya arabaa jirtanii rakkoolee akkanaa hedduudha. Obboleettii koo rakkoon kan kee kun dhugaadha. Maatiin tokko jireenya gaafa bultii ilmi isaanii ijaaratu keessa galuun dogongora guddaadha. Jalqaba rakkoodhaan abbaa manaa keetitti erga makamtee booda ilma wajjin argattanii jirtan. Garuu jireenya isaa fooyyeffachuudhaaf jecha mala baafattee gara biyya arabaatti erga humna hin qabaanne maatiin kee humna qaban isaanii na qarqara jetteeni si baasan. Garuu iyyuu erga si baasanii boodas maallaqa isaanii erga deebistee fi booda isaan silaa bultii kee keessa galuu hin qaban. Sababni isaas abbaa manaa keetti seeraan si kennanii erga si gurguranii ilma wajjin argattee jirta. Sababa rakkinaatiif maatiin kee si oofe malee jireenya isaanii akka fooyyessituufi miti. Akka jireenya kan keetiif abbaa manaa keetiif ilmoo kan kee sana jijjiirtuufi. Kanaaf rakkoo maatiin yeroo baay'ee waan akkanaa irraa baradhaa. Bultii shamarran gaafa namaaf kennitan
deemtanii bultii sana keessa hin galina. Kuni fafa guddaadha. Bultii ilmoo teessanillee diidan jireenya isaanii diiguun gaarii miti sababii ta'eef. Kanaaf obboleettii koo paartii itti aanu sababii jiruuf ammaaf hanguma kana siin jedha. Dogongorri maatii kee bira ni jira. Sababbii inni fuudheef yookaan dogongora jechuu dandeessa. Sababa maatiin kan kee yookaan waan kana hojjetaniif sana gochuu ni danda'a. Kanaaf dogongora